yan keenya san mujaahidtoota keessa rabbi isin haala kaa'u waan bareedduudha dalaydanii jechuudhaan galatoonfachuu barbaada. Yeroodhaan galatoonfadhu immoo waan adda godhuu jira tasaanii tanarra. Wanni adda godhu wallaahi waan hedduu keessoo kiyyanna gammadee akkaan itti firraa himuu hin qabne irraa ijoolleen tun tasgabbooyte kan lubbuu isaa baasuu dhiisii qaama isaa tokko hin cabsin jechuudha. Humna isaa takka kan hin balleessin qabanii seeraa dhiyeessuu san baay'een itti gammade. Maaliif jennaan shari'aa islaamaa keessatti masaalihaa fi mafaasidee jennee ilaalan. Waan takka guunii fi gootu bu'aa waan sanirraa dhufuu fi kasaaraa waan sanirraa dhufu. Gariin namaa hamaasaa jeniiti onneen buttee waan sanirraa dhufu quban qabu. Maqaballeesii waan sanirraa dhufu quban qabu. Arraan tana nuti harka laachuu ni geenye hin geenye sadarkaan muslimni arrarra jiru hoo sadarkaa akkam jechuun laalu akkanatti gamanaa fi gamanattiif cufeetuma akkanuma utaala jechuudha. Arra ijoolleen tun duuba hikmaadhaan waan san qabdii akkasitti naamusa goosisuu san dabalataan hin galatoonfadhee jechuu qabxiin lammaffaadha tana. Qabxiin sadaffaadha. Ijoollota keenya kan viidiyoo sun waraabii asirra dhiyeessu. Hadaraa waan kana qaceelloon naa dhaggeeffadha. Warra waan gurratti dhagahuun tolle. Waan jecha fokkotaasan jechuudha. Jala ta'anii isaan niyyaan isaanii gaariidha. Booyaa fa'a imimmaan gallakkisaa fa'aadha. Booyaa jechuudha. Waan san isaan dhaggeeffatan jechuudha. Maal niyyaan isaanii bar kunoo namni kun nabiyyii keenyaan akkana je'ee akkamitti ustaanii jechuudha yaadni isaanii. Laakiin ammoo akka shari'aa islaamaatti dhoorka. Arraba nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sheer godhuun dhoorka. الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقالات التي تنال من مقام النبوة جتشا صدركا نبيتين مل جتشا نبي خينيا إرسو وان نبي خينيا مل خجامي جانيتم هموك أبا ملي فيديوزن هدرا نمني برجلولين هي خان بودمي مال بلسي چورا فرقادا بتاسباسو اوديو خيسا يوخيم واني خيسا غالاري خيسا خقابو يوني فتيه ملي akka waan san sharing goone waan arraba nabiidhaan sallallahu alaihi wasallam akka deebi'anii takka ambaatiitu si arrabsa kudhan ammoo abbaadhaa isin baasuuf isin adabaa jira waan isaan beeku ustaad dhiifama warningi isinii jedhee maqaa keessa natti fidaa jira oo isin adabes quba qabaadhaa haasaa isin irratti kutuu danda'a na sadii natti fidee dubbachuu didee itti fufaa ittuma barbaadeetan oo danda'an waan isaan beeku na fidee jiraanis anis na fidee jira waan san baatanii deebituu laata moodiitarri naa galcha aanallee na jeeqeera baay'ee na jeeqaa jira baay'ee na jeeqaa jira deebisaa moodiitarri deebisaa moodiitarri naa deebisaa audio na dubbatanu moodiitarri naa deebisaa yeroo sadii ol natti kenne jechuudha dubbachuun didi haasaan kutu hedheeti adabbii irra deema hedheeni dubbadhee haasaa isaaniin kutu gorsa isaanii hedheetan Abu Sawadis immoo hedduu naa keessuminsaa daqiiqaa tokko akkas daqiiqaa lama. Tole. Dabaree illee kennaa. Tole. Abu Muaz. Audio na dubbatan oo danda'ame.